Akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kana na hordofuu keessaniif hedduu galatoomaa jecha barnoota ani amma qabadhee jiru vaayitaamin A fi daa'imman kan jennuudha. Vaayitaamin A daa'immaniif maal fayyada? Yoo hanqinni vaayitaamin A jiraate mallattoo akkamii godhachuu danda'u? Akkasumas nyaata gosa kamirraa vaayitaamin A argatu kan jedhu. Vaayitaaminoota keessaa vaayitaamin baay'ee faayidaa qabu tokko vaayitaamin A daa'immaniif. Faayidaa vaayitaamin A daa'immaniif qabu yoo ilaalle daa'immaniif vaayitaamin A faayidaa hedduu qaba. Isaan keessaa inni jalqabaaf inni guddaan fayyummaa agartuu ijaafidha. Jechuunis dandeettii arguu ija daa'immaniif vaayitaamin A faayidaa hedduu qaba jechuudha. Kana hawaasni hedduun beeka akka vaayitaamin A arguuf fayyadu. Daa'immaniif immoo dabalataan fayyummaa ija dandeettii arguu daa'immanii guddataa jiruuf hedduu fayyada jechuudha. Kana malees immoo vaayitaamin A fayyummaaf ijaarsa seelota qaamaaf yookaan seelulaar differentiation guddinaaf jabina lafeef akkasumas immoo guddina qaama daa'immaniif hedduu barbaachisa jechuudha. Waggaa waggaan daa'imman 340,000 ta'an sababa hanqina vaayitaamin A irraan kan ka'e agartuu isaanii dhabu. Daa'imman amma kana baay'atan waggaa waggaatti sababa hanqina vaayitaamin A ija isaanii dhabu jechuudha. Dandeettii arguu isaanii dhabu. Hanga vaayitaamin A qaama daa'immanii keessa jiru yoo fooyyessine, hanga vaayitaamin A qaama daa'immanii keessa jiru yoo hanga barbaachisu taasisne, carraa daa'imni sun sababa dhibee adda addaa du'uusaa kan waggaa 5 gadii persentaa 23 oliin hambisuu ni danda'ama jedha qorannoon akka agarsiisutti. Yoo daa'imman qaama isaanii keessa hangi vaayitaamin A gahaan jiraate, carraa isaan dhibeewwan adda addaadhaan waggaa 5 jalqabaa du'uu isaanii persentaa 23 gad bu'a jechuudha. Daa'imman sababoota armaan gadiin kan ka'e nama guddaa caalaa hanqina vaayitaamin A tiif saaxilamoodha. Nama guddaa wal bira qabnee yoo ilaalle daa'imman moor vaayitaamin A hanqina vaayitaamin A godhachuuf saaxilamoodha. Sababni isaas ni jalqabaa qaamni isaanii ariitiin waan guddataa jiruuf vaayitaamin A hedduu barbaada. Qaamni daa'immanii hedduun guddataa waan jiruuf hangi vaayitaamin A isaan barbaadan nama guddaa wajjin yoo ilaalle hedduudha jechuudha. Akkasumas immoo dhibeewwan hanga vaayitaamin E kanaa qaama keessa gad buusan kanneen akka dhibee garaa kaasaa, dhibee gifiraa fi kan kana fakkaatan umurii ijoollummaatti baay'inaan mul'atu waan ta'eef vaayitaaminii kana qaama keessaa fixu jechuudha. Kana malees immoo daa'imman hanga aannan harma haadhaa irraa argatanitti yeroo dhalatan qaama isaanii keessa kuufama vaayitaamin A xiqqootu jira. Vaayitaamin A yeroo daa'imman dhalatan kuufamni isaanii xiqqoo ta'e vaayitaaminoota keessaa tokko vaayitaamin A dha jechuudha. Istooriin vaayitaamin A yeroo dhalatan qaban baay'ee xiqqoo waan ta'eef kan barbaadan akkuma dhalataniin harma haadhaa irraa argachuu qabu jechuudha. Kanaafuu vaayitaamin A sababa ta'een yoo dhaban harma haadhaa irraa haa ta'u bakka biraatti salphaatti hanqina vaayitaamin A saaxilamu jechuudha daa'imman. Mallattoolee daa'imni hanqina vaayitaamin A qabu agarsiisu yoo ilaalle inni jalqabaan akkuma namni hedduun beeku night blindness jedhamudha. Dukkana keessatti dafanii arguu dhabu. Jalqaba dafanii arguu dhabu dukkana keessatti, achi immoo gonkumaa dukkana keessatti arguu dadhabu jechuudha. So mallattoon jalqabaa dukkana keessatti dafanii arguu dhabuudha. Akkasumas immoo iji isaanii kan imimmaan hin qabne ta'a. Diraay ta'a jechuudha. Kan imimmaan hin qabne waan ta'eef goguu danda'a iji isaanii. Zeerooftaalamiyaas jedhamu jechuudha. Akkasumas ija irratti mallattooleen biroon hedduun mul'achuu danda'u akkuma dhibeen kun dabalaa deemu. Kana malees immoo akkuma sila jennee vaayitaamin A guddina qaamaa fi akkasumas immoo guddina sammuuf ni fayyada waan jenneef guddinni qaamaa fi akkasumas immoo dandeettiin sammuu isaanii xiqqoo boodatti hafuu danda'a jechuudha. Kana malees dhukkuboota daddarboo tokko tokkoof akka isaan salphaatti saaxilaman taasisa hanqinni vaayitaamin A. Nyaatawwan hanga vaayitaamin A hedduu qaban keessaa gurguddoon kanneen armaan gadii. Nyaatawwan hanga vaayitaamin A hedduu qaban kan daa'imni nyaachuu qabu kanneen gurguddoon kanneen armaan gadii. Haa ta'u malee jajaan jalqabaa aannan harma haadhaa vaayitaamin A ga'aa waan qabuuf aannan harma haadhaa qofa osoo jajaan jalqabaaf ga'aadha. Haa ta'u malee jajaa booda nyaatawwan armaan gadii nyaachuun akka daa'imni vaayitaamin A argatu taasisuu qabna jechuudha. Isaan kanis bakka lamatti qoodan inni jalqabaa nyaatawwan beeylada irraa argaman kanneen akka zayita qurxummii, dhadhaa, killee, foon lukkuu yookaan foon hindaaqqoo jennu akkasumas immoo aannan loonii fi re'ee hanga vaayitaamin A hedduu qabu jechuudha. Kanaafuu zayita qurxummii argame yookaan yaasaa zayita jedhamu, dhadhaa, killee yookaan buphaa akkasumas immoo foon hindaaqqoo argatan gaariidha jechuudha. Vaayitaamin A kanneen biqiltoota irraa argaman immoo kanneen akka kaarotii, kanneen akka maangoo, avukaadoo, dinnicha, paappayaa fi kan kana fakkaatan keessas
hedduu jira jechuudha vaayitaaminii A. Kanaafuu biqiltoota bira gaafa dhufnu immoo kaarotii, maangoo, avokaadoo, dinnicha akkasumas paappaayyaa fi kan kana fakkaatan hedduu jiru. Isaan kana nyaachuun akka daa'imni vaayitaaminii A gahaa argatu taasisuu ni dandeenya jechuudha. Akkamiin ittisuu dandeenya jennee yoo ilaalle nyaatawwan vaayitaaminii A hedduu qaban armaan olii daa'imman nyaachisuu hanga ji'a ja'aatti harma hoosisuu harmi vaayitaaminii A gahaa waan qabu. Ji'a ja'a booddee immoo nyaatawwan armaan olii akka nyaatan taasisuu daa'imman. Akkasumas immoo vaayitaaminii A bifa qorichaan qophaa'e yeroo adda addaa ni kennama. Yeroo hedduu yeroo daa'imman dhibeewwan akka gifiraa fi kan kana fakkaatan godhatanii mana yaalaa ciisan ni kennamaa fi akkasumas immoo yeroo daa'imman talaalliif mana yaalaa deeman yookaan buufata fayyaa deeman talaallii isaanis fudhatan jechuunis yeroo hedduu vaayitaaminii A ni kennamaa fi akkasumas immoo yoo danda'ame daa'imman waggaa 6 gadiif garaagarummaa ji'a ja'aan vaayitaaminii A osoo kenname gaariidha. Umurii ji'a 6 kaasee hanga waggaa 6tti ji'a 6 ja'an osoo daa'imman vaayitaaminii A bifa qorichaan qophaa'e fudhatanii gaariidha jedhama. Waan hordoftaniif hedduu galatoomaa. Gaaffii fi yaada qabaattan koomentii jala naa kaa'aa. Yeroo gaarii.